chance guys jabaadha hundi keessanuu jabaadha kaabeeyoon dubbachuu hin dandeessu ana taphataa jira waan ta'eef ammaaf taabtaabii qofa hundi keessan guys taabtaabii qofa jechuudha waan biraa hin godhinaa taabtaabii qofa giiftii gurguddaan kennina jabaadha isiniin jedha thank you sir to never give up thank you abiyyoo galatoomi hundi keessanuu jabaadha hundi keessan taabtaabiidhaa fi yoo dandeessan namoota hafan irratti share gochuu qofa taphni best of 3 dha humna keessanis qusataa jabaadha isiniin jedha rabbi nu gargaara inshallah mirgaan galla jabaadha abeet faawori ummata keenna meelaati mi ummata kana qabaataa sodaattaati Laga Rabbi laaftee bar gastiin cufameera guys warri gastiin hin cufamne jettan bayaadachaa gastiin cufamee jira taphnis eegalamee jira yaa gastii cufaa warri jettan jechuudha baatanii dacha'uu dandeessan maybe networkiin of duuba san harkisuu danda'an jedheen gatii yaaduuf jechuudha galatooma ibsa never give up thank you Timire aso hundi keessanii iyyuu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha speech challenge dhufe waan gad dhufuun laalla kuma sadi gaafate jechuudha motora takka kuma sadi gaafate speech challenge nama tokko chabbanuu danda'a waan ta'eef guys kuma sadi gaafate speech challenge hubanaa evergreen ila labbate amma asirratti jechuudha asirratti guys asirratti guys dabili kana fayyadamuu qabna guys dabili kana fayyadamuu qabna Saba kana satu kawai na aktifne kalamma fa irratti aina jechuudha akka nuuni ittoofne humna dha'uu qabna saba tokkoffaa kanarratti humna dha'uu qabna jechuudha rifachiisuu qabna ofirraa evergreen ilaala baate Tolkolo ini. Sabbo. Kana kagano abbo. Timire Khalifa undi keessaniyyuu dhugaa rabbi no half word by ingilizanya hikima kiwin bareedduko thank you sinin jedha wanni dhufun jiru waan ta'eef jabaadha never ever harkan kennan miira keessa nu galchanii achi dhaabatanii isin hin dhaabatanii jabaadha na kana wan gilaafi wan injiru timing rabbicha kanutti muddine garuu timing nurraa eega university lamoo kennan Enggak berarti nanti. Wallahi galatooma jechaan isiniif hin qabu dhugaa rabbi ulfaadha hundi keessaniyyuu Galatooma. Laafise bishaan qorraa fidi firiijii keessa laaftee bar mucattiin bishaan qabnaas minnu sodaatiin Mari sodaadha. Acha, dhuga. bishaan dhugaa amayo qoyme haadhumatu gara bahee maate osoo hin xumuriin bishaan obaaftanii isin lama dhoodii Bismillah. Ay.
Galatooma lammiitiyaa naa jiraadha wallahi dhugaa hedduu galatooma. ulfaadha wallahi sagaleen isiidha hin dadhabe ulfaadha isiniin jedha kun tapha lammaffaati tapha lammaffaa kanarratti jechuudha hundi keessaniyyuu jechuudha waan qabdan asirratti jechuudha No gilaaf. waan kanan fayyadamina urjii deebiteen fayyadamii waan kana maaliif wanni kun tapha of duuba deebisa jedhamee waan walii galameef jechuudha maal jedhanii firgiriin beekani wallaan beekni saadiqee waan barreessite naaf hin galle am sorry guys waan amma gadhiiftan kana booda deebitanii gadi hin dhiisina hanga taphni dhumatutti jechuudha haga speech challenge dabarrutti jechuudha hundi keessaniyyuu jabaadha taphni kun tapha dhumaati tapha dhumaa kana irratti waan qabdan dinnicha bomboliina shunkurtii paapaya wanni takka akka nafne asirratti garraawwadha xumuraa fi isiniin jedha maaliif guyyaan kun lama hin deebitu waan ta'eef jechuudha guyyaan guyyaa isiiti yaa gilaabiin hin jiru gilaabiin kaayina no glove guys gilaabiin kaayina guys jabaadha hin laafina kam tooppisilii tuttee dhufte akkam goota koo tirippilii dhalaal tirippilii kanarra miliyeena galuu qabna laal miliyeena tirippilii kana fayyadamnee jechuudha mooraalii kenna sanii kumaaf 800 gaafate gaayisi qurxummii takka jechuudha already 2000 gaafate yookaan amma qurxummii takka gaayis speech challenge bana speech challenge nu bana Akabbo saadiqee abbaa nama hunda guys balo ega goote itti roobsi biyya abbaa kee kabachiisi guys tirippilii kana fayyadamnee miliyoona galuu qabna muutii keenya saniin guys jabaadha guys jabaadha akka sabboo tirippilii kana fayyadamnee miliyoona tuquu qabna miliyoona mooraalii jalaa nyaachuu qabna kayyadu mooraalii keenya nyaataa tirippilii akka nu jalaa sarra akkasitti hin beeka abboo tirippilii garillee kuma dhibba jettu tirippilii fayyadamtee jabaadha wallahi wallahi addunyaa dhuma hin qabne rabbiin isinitti haa kennu wallahi ayam humna dhabu wallahi guys jabaadha tokkichoo Khaliifaa Abdishaa en waameen mul'isa wallahi nama waamee nama dhiisu hin qabu kaama yoon hin laaftee wallahi jechan isiniif hin qabu maal akka dubbadhu hin beeku anini jabaadha guys tapha dhumaati waan ta'eef waan qabdan asirratti taphni kun tapha dhumaati waan isiidhaaf fiddanii dhuftan of duuba nan bifatinaa isiniin jedha hundi keessaniyyuu tapha dhumaati waan ta'eef abiyyoo koo galatoome hundi keessaniyyuu galatoomaa dhugaa rabbii hikimaa bareedduu galatoome abboo inuma qabdaa fi rakkam Jiraadha wallahi hamtuun isin argin. paaspoortii galfadhe sannaa deebisuu qabanitti baasaboora galfadhe eegaa jira Urjiitu galatoon.
Yeah, see you. Congratulations. Okay, have nice day. Welcome every yesterday. Welcome. Okay. Thank you. Dibali, dia dibali memang.